አብዛኞቹ ተግባብተው በምክር ሀሳቦች ላይ ፊርማቸውን አውለው እየጨረሱ ነው። Miseensonni yaa'ii marii biyyaalessaa dhimma magaalaa Finfinnee fi dirree dhawaa dabalatee ajandaalee marii biyyaalessaa 8 irratti waliigaltee mallatteessuu Komishiiniin Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa ibsa kenne. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaadhaa humna ogummaa namtolchee yookaan artificial intelligence'n dandeettii isaan bayyeessaa jiraachuudha beeksise. Dhaaba wayyaanee TPLF waliin mari'achuun gonkumaa akka hin barbaachifne Somaaliyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa ambaasaadar Suleeman Daddafoo dubbate. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa fi Keeniyaadhaa waliigaltee nageenyaa mallatteessuun ibsame. Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Jeneraal Ambaasaadar Baacaa Dabalee raayyaan ittisa biyyaa Federaalawaa Itoophiyaa naannoo Gaafa Afrikaatti kabajaa fi beekamtii addaa argachaa jiraachuu himee bal'inaan dhiyeessina. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenya keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu guyyaan irraa hagayya 13 barri 2026 kanneen nama isin dhageessifne hangafoota oduu lammii miidiyaatii amma bal'ina oduu isinitti የፖለቲካ ፓርቲዎች ያቀረቡትን ቅሬታዎች ባለን የቅሬታ አፈታት Gareewwan yaa'ii marii biyyaalessaa Itoophiyaadhaa dhimma magaalaa Finfinnee dabalatee ajandaalee 8 irratti erga mari'ataa tureen booda waliigaltee irra gahuu isaanii Komishiiniin Marii Biyyaalessaa Itoophiyaadhaa ibsa guyyaa irraa kanneen beeksise. Haa ta'uuti malee Komishiiniin kun ibsa kanneen waliigaltee irra gahuu malee maal irratti akka waliigalame kan ibsine yoggaa ta'u waliigalteen gareewwan marii hundi yaada dhiyaate irratti waliigaltee irra gahuu isaanii mirkaneessee jiraachuun ifame. Itti aantuun Komishinii Marii Biyyaalessaa Tantaatee Adde Hiruut Gabrasillaasee ibsa guyyaarraa miidiyaaleef kan dhiteen akka jettetti dhimma magaalaa Finfinnee adeemsa marii keessatti falmii hedduu kaasaa turullee dhumarratti yaada dhiyaate irratti waliigaltee irra gahamee jiraachuudha ibsite. Adeemsa marii tana keessatti wallabdeen mudachuun kan dholle ta'uu tan ibsite. Itti aantuun Komishinii Marii Biyyaalessaa Adde Hiruut Gabrasillaaseedha. Garuu wallabdeen jiraachuun isaa barbaachisummaa marii tanaa darannuuf mirkaneessee jira jechuudhaan wallabdeen sun mariidhaan furmaata argatee hubannoo walirratti yaada jiddu galeessa ta'e irratti waliigallee jira jechuudhaan ibsa kennite. Akkasumas gareen marii biyyaalessaa 8 keessaa tokko isaanii nama 15 filachuudhaan adeemsa yaada murtii irratti mari'achuudhaan guyyaa irraa waaree boodarraa kaasee waliigaltee tanarra gahuu itti aantuun Komishinii Marii Biyyaalessaa Adde Hiruut Gabrasillaasee ibsite. Hojiin Komishinii Marii Biyyaalessaa keessaa harki 3 yeroo ammaa xumuramee jiraachuu fi adeemsi kun erga xumurameen booda yaadota marii keessatti waliigaltee irra uumamee walitti qabuun gara tarkaanfiitti aantuu fi murtoo dhumaatiif kan gahan ta'uu beeksifte. Qophiin taasifamaa jiraachuu fi murtii tana kennuufammoo yeroo dhiyootti kan beeksiftu ta'uu Komishinii Marii Biyyaalessaa Itoophiyaa Adde Hiruut Gabrasillaasee beeksifte. Dhimma ajandaa marii biyyaalessaa keessaa dhimma magaalaa Dirree Dhawaa fi Finfinneedha. Dhimmoota ajandaa falmisiisoo bakka buutota marii biyyaalessaa naannoo Amaaraatii fi naannoo Oromiyaa jidduutti ajandaa guddaa ta'uudhaan murteen marii biyyaalessaa akka dheeratuuf sababa kan uume yoo ta'u magaalaa Finfinnee dabalatee Wallaggaa fi Aksuumiin naannoo Amaaraa jala akka ta'an bakka buutonni marii biyyaalessaa naannoo Amaaraa bakka bu'an kanneen faannoo Amaaraa mootummaatti harka kennatan kan falmaa turan yoo ta'u bakka buutonni naannoo Oromiyaa marii biyyaalessaa Itoophiyaa irratti hirmaatan Finfinnee Dirree Dhawaa dabalatee magaalaaleen Oromiyaa citanii turan gara Oromiyaa akka deebi'an falmaa turuun ni yaadatama. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaadhaa ogummaa fi dandeettii isaa gahumsa teekinooloojiitiin ammayyoomsaa jiraachuun ibsame. Bara guddina teekinooloojii addunyaa saffisaa dhufe kanatti dandeettii nageenyaaf ittisa biyyaa beekumsa odeeffannoof teekinooloojii ammayyaatiin deeggaramaa jiru kanatti hojiin waraanaan alatti illee raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa dandeettii teekinooloojii akka horatu hojjetamaa jiraachuun ibsame. Dandeettii isaa haala saffisaa qabuun gama teekinooloojiitti jijjiiramaa jiraachuu raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaadhaa guyyaarraa beeksise. Keessumattuu gahee sammuu namtolchee murtee kennu xiinxala daataa leenjii loojistiksii keessatti gahee guddaa qabaachuun ibsame. Hojii waraana idil addunyaa keessatti odeeffannoon namtolchee bal'inaan itti fayyadamaa kan jiru yoo ta'u dirree waraanaa irratti dhiibbaa taasisaa jiraachuun ibsame. Ce'umsa teekinooloojii kana hordofuun Inistituutiin Intelligensii Namtolchee Itoophiyaatii fi raayyaan ittisa federaalaa Itoophiyaa dandeettii ammayyaa sammuu namtolcheetiin deeggarame ijaaruudhaaf yaadannoo waliigaltee mallatteessanii jiraachuun ifame. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaadhaa teekinooloojiiwwan ammayyaa adda addaatiin ifa ammayyeessuuf teekinooloojii dijitaalaa ammayyaa waliin wal simsiisuuf tarkaanfiiwwan barbaachisoo fudhataman keessaa waliigaltee irra gahamuun ibsame. Gama leenjii barnoota loojistiksii nageenya saayibarii fayyaa
waraana humna qilleensaa fi waraana elektirooniksii irratti waliin hojjechuuf kan dandeessu jaameeti jira. Akkasumallee humna namaa humneessuu waliin wal qabate yuunivarsiitiiwwan, kolleejjiiwwanii fi wiirtuuwwan leenjii raayyaa ittisaa teekinooloojii fayyadamuun qindeessuun qophiin olaanaan taasifamaa jiraachuun ibsame. Waliigaltee kanarratti hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa dandeettii hunda galeessa raayyaa ittisa biyyaa bu'uura cimaa irratti ijaaruu fi guddina teekinooloojii ammayyaatiin wal simsiisuuf dhaabbilee barnoota leenjii sammuu namtolcheetiin deeggaruun barbaachisaa ta'uu dubbate. Daayirektarri olaanaan Inistituutii Ogummaa Namtolchee Itoophiyaa Dr. Warquu Gaachanaa gamasaatiin akka jeetti artificial intelligence'n damee hojii saayibarii fi basaasaa keessatti barbaachisummaa fi tarsiimoo olaanaa qabaachuu hime. Keessumattuu bu'aa walta'iinsa kanarraa eegamu odeeffannoo saffisaa walitti qabuu fi xiinxaluu balaa saayibarii adda baasuun qophii ittisaa guddisuuf kan kaayyeeffame ta'uu ibseeti jira. Kanaafuu walta'iinsi dhaabbilee lameenii teekinooloojii ittisaa irratti boqonnaa haarawaa banuun dandeettii odeeffannoo nageenya saayibarii leenjii fi loojistiksii Itoophiyaa ammayyeessuuf kan gargaaru ta'uun ibsameeti jira. Dhaaba wayyaanee TPLF wajjin waliin mari'achuun gonkumaa akka hin barbaachifne Somaaliyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa ambaasaaddarra Suleeman Daddafoo dubbate. Somaaliyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Suleeman Daddafoo maqaa mariitiin wayyaaneen qofaatti irraa baraaruuf wayyaaneen ammas tarkaanfii biraa waan eegalteef mootummaan garee tanaa waliin akka hin mari'anne dhaamsa dabarse. Ambaasaaddarra Suleeman Daddafoo qabxiilee ijoo ibsa wayyaanee irraa dubbate kanaan wayyaaneen lolaan hoggaa mohamte yeroo hunda mariidhaan maliixee irra deebitee gurmaahuudhaan uummata miidhamaa gootee dhiyeessitee jechuun ibse. Inni biraa immoo garee tana jiiguu fi hooggantoota isaanii seeratti dhiyeessuun alatti illee mariin kamuu waliin taasisuun akka hin barbaachifne ambaasaadar Suleeman Daddafoo dubbate. Uummanni Tigraay roorroo waggoota 15 dabraniif irra gahe jalaa bahee mirga nagaan jiraachuu isaa mirkanaa'uu akka qabu ambaasaadar Suleeman Daddafoo himeeti jira. Haa ta'uutii malee ammoo yaadni fi ibsi ambaasaadar Suleeman Daddafoo kun kallattiin ta'uu baatullee kallattiidhaan kan agarsiisu mootummaa fi TPLF marii eegaluu isaanii kan akeeku ta'uu isaati. Ambaasaadar Suleeman Daddafoo torbaanuma dabre kan waa'ee lola kaabaa laalchisee ibsa kanneen mootummaan Eertiraa seera idil-addunyaa cabsuudhaan daangaa Itoophiyaa waan seeneef Itoophiyaanis waraana kan ofirraa deebisuuf qophaa'uu akka qabdu dubbachuun ni yaadatama. Raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaatii fi Keeniyaa waliigaltee nageenyaa mallatteessanii jiraachuun dhaga'ame. Loltoonni Itoophiyaa ergama nageenya naannichaatti bobbaafamaniin kabajaa fi beekamtii olaanaa argachaa jiraachuun himame. Keeniyaatti ambaasaaddarri Itoophiyaa Jeneraal Ambaasaadar Baacaa Dabalee ibsa karaa fuula miidiyaa hawaasaa isaa irratti qoodeen Itoophiyaan raayyaa ittisa biyyaa federaalaa naannicharraa kabaja bal'aa argachaa akka jirtu ibse. Keessumattuu loltoonni Itoophiyaa ergama naannichaa naamusa ogummaa kutannoo fi hariiroo gaarii uummata waliin qabaniin maqaa fi ulfina biyyattii guddifachaa akka jiran hubachiiseeti jira. Itoophiyaan waggootaaf nagaaf tasgabbii gaafa Afrikaatiif gatii guddaa kafalaa kan turte yoo ta'u humnoonni ittisaa isii ergama nagaa eegsisuu naannoo fi ardii irratti abbaa biyyummaa biyya keessaatii suubira dabre muuxannoo bal'aa qabaachuullee Jeneraal Ambaasaadar Baacaa Dabalee himeeti jira. Ogummaan waraanaa fi kutannoon nagaa loltoonni Itoophiyaa naannolee itti bobba'an keessatti mul'isan kabajaa fi amantaa Itoophiyaaf kenname daran akka cimsu dhaamsi Ambaasaadar Baacaa Dabalee ibse. Kunis gahee murteessaa raayyaan ittisa biyyaa Itoophiyaa daangaa fi abbaa biyyummaa biyyattii eeguu keessatti akkasumallee nagaa tasgabbii naannawaatiif gumaacha olaanaa agarsiisuudhaan yeroo ammaan tana humni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatii fi Keeniyaadhaa nageenya waloo eeguudhaaf waliigaltee mallatteessanii jiraachuullee Jeneraal Ambaasaadar Baacaa Dabalee ibseeti jira. Daawwattoota fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kan gammachuun hordofaa turtanii turtii gaarii.